Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota maatii Irree Miidiyaa odeeffannoo har'aaf qabannee dhiyaanne isin biraan kan ga'u ani Irree Sabaatii amaduma sagantaa keenyaatti nu faana turan affeerraa kenna. Gurraacha Afrikaa Oromoo kaa'ikaa Kilimanjaro baana jetti alangeeni teenya fardeeni. Koongirasii Federaala Oromoo haala yeroo ilaalchisee eebila 21 bara 2013 ibsa baaseen liigaltee biyyaalessaa irraa baqachuun paartii aangoo harkaa qabu gaaga'ama biyya keenya sadarkaa rakkisaa fi walxaxaa ta'etti geessaa jira jedheera. Biyyi keenya har'a gaaga'ama siyaasaan raafamaa jirti kan jedhe KFO'n gola biyyattii hundaa keessa nageenyi hin jiru jechuun naannoleen biyyattii hedduun labsii yeroo hatattamaa jala jiraachuu eereera. Biyyattii keessatti olaantummaa siyaasaa malee olaantummaan seeraa kabajamaa hin jiru jechuun haala
yeroo ammaa kan qeequ ibsi paartii Koongirensii Federaalaa Oromoo kun ajajni mana murtii kabajamuu dhabuu fi shakkamtoonni mana hidhaa keessaa baafamanii qaamolee mootummaan ajjeefamaa jiraachuu akka ragaatti dhiyeesseera. Ibsa kana keessatti qaala'insi jireenyaa biyyattii guutuu mudateef koon siyaasaa madda ta'uu kadhimsa yoo ta'u, magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota gurguddoo biyyaa hunda keessatti rakkoon hammaataa tajaajila misoomaa bu'uura waliin wal qabatan furmaata dhabuun jiraattonni gidirfamaa jiraachuun isaanii hanqina bulchiinsa gaarii ta'uusaa hima. Rakkoon siyaasaa furamuu dhabuun gaaga'ama hamaa fiduusaa kadhimsu KFO'n bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa keessatti lolli qindaa'inaan uummata Oromoo irratti banamee fi dhaadannoo Oromoo fi Oromiyaa xiqqeessuuf hiriira achitti ba'ame irratti dhagahame, akkasumas lolli Beenishaangul Gumuzii fi naannolee Tigraay keessatti banamee jiru agarsiiftuu gaaga'ama itti adeemaa jirruuti jedhama. Rakkoowwan eeraman kunniin utuu bantii amma irra ga'an irra hin qaqqabin paartiin Koongirensii Federaala Oromoo marii biyyoolessa hunda hirmaachise akka gaggeeffamu waamicha taasisaa turus mootummaan jalaa qabu diduusaa ibsi kun ni yaadachiisa. Rakkinaa fi raafama hamaa kana keessatti mootummaan uummata gowwoomsuu yoo yaalu filannoo sobaa gaggeessuuf dhiibaa jira kan jedhu KFO'n gochi mootummaa kun uummatallee dallansiisee jiraachuu fi magaalaa Finfinnee keessatti uummanni kaardii filannoo fudhachuuf fedhii dhabuusaa ragoonfateera. Rakkoolee badaa akkasiirraa bilisoomuuf adeemsi furmaataa salphaadha jedhamee tilmaamamuu baatus waliigaltee biyyaalessaarraa baqachuun mootummaa balaa kanaa olittiif nu saaxiluurraa kan hafe faayidaa hin qabu kan jedhu ibsi KFO kun rakkoon kun hundi biyyoota alaa kanneen gargaarsa adda addaa biyya keenyaaf taasisan waliin firooma qabnu addaan kuchisiisaa jira waan ta'eef kun ammoo egeree biyyaatiif yaaddoodha jedheera. Dhumarrattis mootummaa fi paartiin taayitaa irra jiru filannoo hundi hin amanne gaggeessuudhaaf saffisuu dhiisanii biyyattii gaaga'ama ishee mudate keessaa akka baatuuf waltajjii dhiifamaa fi waliigaltee biyyoolessaa akka mijeessaniif kan gaafatu KFO'n uummattoonni Itoophiyaa, humnoonni dimokiraasii biyyattii fi hawaasni idil addunyaa gaaga'ama siyaasaa biyyi kun keessatti kufte keessaa akka baatuuf ga'ee isaanii akka ba'atan waamicha taasiseera. Dhaddachi dhaabbii tokkoffaa manni murtii federaalaa mirga biyya alaa ba'uu obbo Lidatuu Ayyaaloo sarbuuf iyyata poolisiin federaalaa fi Oromiyaa xalayaa barreessuutiin gaafatan kufaa taasiseera. Obbo Lidatuu Ayyaaloo ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaan booda namoota siyaasaan hidhaman keessaa tokko yoo ta'an magaalaa Bishooftuutti to'atamuun mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha Adaamaatti dhihaatanii dhimmi isaanii hordofaa turuun isaanii ni yaadatama. Manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha yakka Adaamaas obbo Lidatuu fi mirga wabii eeguun bilisa kan isaan baase ta'us poolisiin federaalaa tikni mootummaa yeroo garagaraatti akka obbo Lidatuun biyya keessa hin baanee fi uggurraa akka ture obbo Lidatuun miidiyaaleetti himaa turaniiru. Obbo Lidatuu Ayyaaloo guba onnee sababa dhukkubsataniif beellama wal'aansaa fayyaa hospitaala biyya Ameerikaa keessatti argamutti hordofaa jiraachuu isaanii sababeeffate karaa Ameerikaa deemanii yoo yaalamuu baatan balaaf saaxilamuu akka danda'an yeroo garagaraatti himachaa turaniiru. Marsaa hedduuf buufata xiyyaaraa keessaa gara manaatti kan deebifaman obbo Lidatuun dhimma yaala fayyaa dhorkamuu isaanii ilaalchisee karaa abukaatoo isaaniin mirga wabii lubbuun jiraachuun seerri biyyattii namaaf kennu wabeeffachuun mana murtiitti dhihaatanii falmaa turaniiru. Manni murtii federaalaa dhaddachi dhaabbii tokkoffaas oolmaa guyyaa kaleessaa ooleen lammii biyyattii yeroo fedhetti gara biyya alaa deemuu akka danda'uu fi mirga lubbuun jiraachuuf wal'aansa fayyaa argachuu akka qabu heeruudhaan xalayaa poolisiin federaalaa fi Oromiyaa obbo Lidatuu Ayyaaloo biyya keessaa ba'uu hin qabu jedhu dhorku irra kaa'uun barreessan kufaa taasisee jira. Garagalchii ajaja mana murtii federaalaa dhaddacha dhaabbii tokkoffaa kun akka agarsiisuttis obbo Lidatuu Ayyaaloo hospitaala biyya Ameerikaa keessatti argamurraa wal'aansaaf beellama qabaachuu isaanii fi yoo wal'aansa kan hin arganne ta'e haalli fayyaa isaanii yaaddessaa ta'uu isaati. ABO'n ibsa baaseen rakkoon biyyattiin keessatti kuftee fi furmaanni hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi adeemsa filannoo irra deddeebiin ilaaluu fi sirreessuu akkasumas marii hunda hirmaachise gaggeessuu akka ta'e addeesseera. Bilisummaa Oromoo ibsa guyyaa kaleessaa baaseen furmaanni waaraa fi dhaabbataa ta'e rakkoo Itoophiyaa mudateef kan argamu deemsa maree siyaasaa waliigala qaamolee hunda hirmaachisu qofaani jechuun ibsa baaseera. ABO'n ibsa isaa keessatti kana dura biyyattiin rakkoo amma keessatti kufteef osoo hin saaxilamin yeroo dheeraadhaaf mariin biyyaalessaa hunda hirmaachise sadarkaa biyyattiitti akka gaggeeffamu akkasumas ammoo mootummaan ce'umsa sadarkaa naannoo fi biyyaatti akka hundeeffamuuf gaafachaa akka ture ibsa dhaabbichaa yeroo garagaraatti ba'an calaqqisiisuun heeree jira. Ibsa guyyaa kaleessaa baaseenis rakkoon siyaasaa biyyattii mudate ilaalchisee waamicha dhaabbilee gurguddoo addunyaalessaa fi mootummaa gamtoomaniif kana dura taasiseen hirmaannaa argateef jaarmiyaawotaa fi mootummaa gamtoomaniin siyaasa Itoophiyaa tasgabbeessuuf carraaqqii isaan taasisan akka dinqisiifatu ibsee jira. Itti fufuunis ABO'n rakkoo amma Itoophiyaa mudatee jiru kana furuuf dhaabbilee
dhaabbileen siyaasaa adda addaa carraaqii hedduu godhanis furuu hin dandeenye jechuun himeera. Biyyattiin amma daran kufaatii hamaa keessa seentee jiraachuun manni idil addunyaa qaamoleen nageenya dhiheenya dhimmoota Itoophiyaa hordofanii fi dhaabbileen miti mootummaa hundi hubatanii jiru jechuun ibseera. Kufaatii siyaasaa biyyattii mudate kanaaf karagaatti Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsii fi lolli bakka adda addaatti deemaa jiru jechaa jumlaa fi buqqa'iinsa uummataa hedduminaan geggeessaa jiraachuu ibsuun hidhattoota mootummaa sirnaa fi to'annaa ala ta'uun uummata nagaa sababa tokko malee ajjeesuu fi bartoota gudeedaa jirus jedheera. Loltoonni Eertiraa fi humni milishaa naannoo Amaaraa jeequmsa hamaa kaaba biyyattii fi naannolee birootti geggeessaa jiraachuun isaanii gabbii dhabuu gaanfa Afrikaa ka'umsa ta'aa jira kan jedhu ABO'n jecha sukkaneessaa fi buqqa'iinsa bal'aa uummata naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Walloo irra qaqqabee jiru agarsiiftuu dhimma kanaa ta'uu himeera. Biyyi kun mootummaa amma bulaa jirtu jalatti sirni dhabummaan ishee heddummachuu kan ifoomsu ibsi adda bilisummaa Oromoo kun yeroof furmaata waliigalaa dhaabbilee siyaasaa mormituu dabalatee yoo hin soqamnee fi biyyattiin rakkoo daran walxaxaa keessaa bahuuf ulfaataa ta'etti seente jechuun sodaa qabu addeesseera. Qabxeebsi kun eeru keessaa isaan ijoonis hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi deemsa filannoo irra deebi'anii ilaaluuf sirreessuudhaan kan jedhu yoo ta'u, kana ta'uu baannaan rakkoon jiru daran kan hammeessaa deemu hinumaayyuu sirna dhabummaa kan babal'isuun gara dhiiga wal dhangalaasaatti deemu asumaan hubatamuu akka qabu dhaamam. Dhumarratti ibsi kun furmaanni waaraa fi dhaabbataa ta'e rakkoo Itoophiyaaf kan argamu deemsa maree siyaasa waliigalaa qaamolee hunda hammateen duwwaa akka ta'e ABO'n ni amana jechuun qabu'oonni dhaabbilee siyaasaa hundi sirna maree siyaasaa waliigala ta'urra qooda fudhachuu akka qaban ibsee jira. Manni murtii waliigalaa federaalaa galmee oliyyannoo himatamtoota galmee obbo Jawaar Mohaammed jala jiran irratti fudhatame irratti murtii dabarsuuf beellama haaraa qabate. Guyyaadeen gaddaa waaree booda manni murtii waliigala federaalaa galmee obbo Jawaar Mohaammed ilaalchisuun murtii manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataa akkaataa ragaa dhageessifachuu ilaalchisee dabarsee tureen mormuun oliyyannoo abbaan alangaa fudhate ilaaluuf dhaddacha akka taa'e obbo Tulii Baa'isaa dubbataniiru. Oliyyannoon abbaan alangaa fudhate ragaawwan hundi golgaa duubaa fi dhaddacha cufaarratti naaf haa dhiyaatan kan jedhu yoo ta'u, haa dhiyaatan kan jedhu ta'uu kan himan obbo Tuliin oliyyannoon kun adeemsa seeraa kan hordofes miti jechuun komii isaanii ibsaniiru. Abbaan alangaa sababa ragaa golgaa duubaatti dhiyeeffachuuf barbaadeef akkasumas ammoo dhaddacha cufaa maaliif akka barbaachise dura mana murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataaf ibsuu qabaa ture jechuun adeemsa oliyyannoo hordofaa jiru kan qeequ obbo Tuliin ammas taanaan sababa ragaaleen golgaa duubaatti dhiyaachuu fedhanii fi xalaatiin wanti ibsame akka hin jirre himaniiru. Qabxiilee kana tarreessuun dhaddacha guyyaa darbee oolan gareen abukaatoo mana murtichaa irratti mormii dhageessisuu isaanii obbo Tuliin himaniiru. Manni murtichaas dhimma kana ilaalchisuun murtii dabarsuuf beellama itti aanu caamsaa 4/2013 akka qabate abukaatoon hidhamtoota siyaasa Oromoo obbo Tulii Baa'isaa yaadachiisaniiru. Haalli siyaasaa fi dinagdee Itoophiyaa guyyaarraa guyyaatti hammaachaa akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo ibseera. Warraaqsi bara 2018 abbaa irree buqqisee malaan butamee harka warra siyaasa dulloomee oofanii fi eenyummaa kan biroo balfanitti kufeera jedha waraanni bilisummaa Oromoo ibsa kanaani. Siyaasni kun immoo siyaasa yaalamee kufe kan farra dimokiraasii fi mirga namoomaati. Sirni kun sirna naaftanyaa hoogganamuu fi olaantummaa siyaas dinagdee bara mooticha wal fakkaataa jedhama. Sirna siyaasaa moofaan kun hundee deega ummatoota Itoophiyaati. Sirna ilmaan biyyattii beela hiyyummaa fi gaagama siyaasaaf saaxiluudha jedhama. Hooggantoonni biyya bulchaa jiran dirree siyaasaa hunda cufanii paartilee siyaasaa akka ABO fi KFO, ONLF, TPLF dhiibuun filannoodhaaf shurshuraa jiru. Mirga gurmaa'uu mara ukkaamsaniiru. Uummanni Oromoo hiddatti kan galches mirgoota bu'uuraa kan namoomaa ukkaamsuu sirnichaati kan jedhu ibsi kun karaa dinagdeetiin biyya kufaa jiraachuus ibseera. Sirnichi bu'uura dinagdee uummataa jijjiiruu caalaa paarkota mimmiidhagsuu, siyaasa leenjisuu fi waraana akkanumallee filannoo sobaaf of qopheessuu fuulleffateera. Waraanni Tigraay, Amaaraa, Beenishaangul Gumuz, Affaar, Somaalee deemaa jira. Hanguma sirni kun aangoorra ture biyyi gara hamaatti deemteerti. Diigamsi biyya kanaa qaxanaa kanaaf balaadha jedheera. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa kanaan yaada furmaataa abbaa qabxii 8 eeree jira. Tantamaa fi haal duree tokko malee waraanni kamuu dhaabbatee dirreen bilisaa kan itti rakkoo biyyattii furamu akka qophaa'u gaafateera. Tantamaa fi haala duree tokko malee humnoonni biyya alagaa bakka waraanni jiru
gadhiisanii akka bahan tattamaa fi haala duree tokko malee hidhamtoonni siyaasaa hundi akka hiikaman filannoo sobaa Oromoo keessa hin jirre hatantamaan akka haqamu dhiitaawwan mirga namoomaa qaama mootummaa fi mootummaa hin taaneen raawwataman akka qaamolee walaban qorataman mariin hunda hirmaachise adeemsifame mootummaan ce'umsaa akka dhaabbatu diinagdee biyyattii kufaatirraa oolchuuf hojiin dargaggeessa biyyattii irratti xiyyeeffate hojjetamuu akka qabu bakkeewwan waraanaan miidhaman dandamachiisuun dirree diinagdee ummatoota hundaaf walqixa banuu fi investimentii biyyoota alaa jajjabeessuun walitti bu'insa biyyoota ollaa wajjin hambisuu fi nageenyaa fi faayidaa walii biyyoota ollaa waliin cimsuutu barbaachisa jechuun waamicha isaa goolabee. Barsiisaa yuunivarsiitii Dambidolloo kan ta'e kaadhimamaa PhD qajeelaa taasisaa mana jireenyaa isaa keessaa baafamee waraana mootummaatiin ajjeefamuunsaa dhaga'ame. Barsiisaa qajeelaa taasisaa yuunivarsiitii Arbaa Mincitti digirii doktoreetii yookaan PhD barataa kan jiru yoo ta'u hundeeffamuu yuunivarsiitii Dambidolloo irraa eegalee barsiisaa saayinsii kompiitaraa ta'uun tajaajila akka ture maatiin isaa ni dubbata. Barsiisaa qajeelaan guyyaa muraasa dura yuunivarsiitii Arbaa Mincirraa gara bakka hojii isaa Dambidollootti kan imale yoo ta'u guyyaa darbee waaree booda waraanni mootummaa anaa gadi waamanii ajjeesuu isaanii maatiin dubbataniiru. Sababa ajjeefamuu nama kanaa hanga ammaatti homaa quba hin qabnu kan jedhu miseensi maatii isaa dubbisne tokko qajeelaan ilma Oromoo sabboonaa ta'ee fi hayyuu beekumsa ofii ijaaraa jirudha jechuun ajjeefamuusaaf gadda itti dhaga'ame himaniiru. Barsiisaa qajeelaa taasisaa ogeessota ciccimoo saayinsii kompiitaraa Oromiyaan qabdu keessaa nama tokko turan jechuun waahillee hojii isaanii nutti himaniiru. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota maatii Irree Miidiyaa odeeffannoon har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Odeeffannoo itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan yuutuubii irratti sabiskiraayib godhaa, daawwadhaa, laayik godhaa, waliifis dabarsuudhaan sheer waliif godhaa.